Jireen ministeera muummee Israa'el iccitii taa'aa yeroo jirutti koreen eegdota warraaqsaa Netanyaahuu adamsee ajjeesuuf dhaadate. Koreen eegdota warraaqsa Islaamaa Iraan ibsa dilbataa irraa baasaniin muummichi ministeera Israa'el Beniyaamin Netanyaahuu yoo lubbuun jiraate ajjeesuuf akeekkachiiseera. Akeekkachiisni kun kan dhufe yeroo tilmaamni Netanyaahuu eessa akka jiru toora intarneetii irratti babal'achaa jirutti yoo ta'u, guyyoota hedduudhaaf ifatti kan hin mul'annee fi barreeffamni dhiyeenya kana X irratti barreessanis barreeffama AI irraa madde ta'uu akka danda'u gabaasaaleen ni mul'isu. Koreen eegdota warraaqsaa namicha daa'imman Gaazaa fixe kana lubbuun akka jiraatu hin hayyamu jedheera. Netanyaahuu yoo lubbuun jiraate Iraan adamsitee akka ajjeeftu dhaadatte. Lolli Ameerikaa, Israa'elii fi Iraan gidduu jiru guyyaa 16ffaa kan seene yoo ta'u, gaafiin tokko akka tasaa misaayilaa fi haleellaa qilleensaa caalaa mata duree oduu addunyaa irratti olaantummaa argateera. Beniyaamin Netanyaahuu eessa jira? Ministeerri muummee Israa'el guyyoota hedduudhaaf ifatti kan hin mul'anne yoo ta'u, kunis dhoohinsa oduu yaada shiraa fi tilmaama ogeessotaa ol kaaseera. Kunis yaada miidiyaa hawaasaa gara eejensii qorannoo addunyaa guddaa ta'etti jijjiireera. Iraan immoo abidda kanarratti boba'aa naqxeetti. Ibsa jechoota ciccimoo ta'een koreen eegdota warraaqsa Islaamaa humna guddaa qabu kenneen Iraan hoogganaa Israa'el yoo du'uu baate adamsuu akka itti fuftu labseera. Yakkamaan daa'imman ajjeesu kun lubbuu yoo jiraate humna guutuun hordofuu fi ajjeesuu itti fufna jechuun humni kun akeekkachiisa cimaa dabarseera. Sababni isaas wallabdeen guutuu ba'aa giddu galeessaa daran to'annaa ala dhufeera. Balaan kun kan dhufe yeroo Netanyaahuu waltajjii uummataa irraa baduun isaa addunyaa guutuu ija ol kaasaa jirutti. Viidiyoon torbee darbe waajirri Netanyaahuu gadhiisee fi harka isaarratti quba ja'a mul'isu AI ta'uu akka oolles shakkameera. Tilmaamni kun kan oo'e erga viidiyoon bitootessa 12 Netanyaahuu irraa kenname toora intarneetii irra naanna'uu jalqabee booda yoo ta'u, viidiyoon kunis lammiilee Israa'el tasgabbeessuuf kan yaadame ta'uu hin oolu jechuun shakkameera. Hoogganaan Israa'el kun yeroo viidiyoon isaa ilaalamu harka tokkorraa quba ja'a kan qabu yoo ta'u, kunis rakkoo suuraa namtolchee irraa madde waliin kan wal qabateedha jedhameera. Daqiiqaa muraasa keessatti suuraan iskiriinii miidiyaa hawaasaa irra lolee kunis haqamuun isaa gaafii kaaseera. Tilmaamni Netanyaahuu du'uu hin oolu jedhu kun osoo hin turin sooshaal miidiyaa irraa gara marii siyaasaatti utaaleera. Intaltuu beekamtuu siyaasaa Ameerikaa Kaandaas Ooyins gaafii miliyoonaan lakkaa'amu ifatti gaafataniiru. Bibbineessa jira jechuun maqaa masoo Netanyaahuu beekamaa ta'e fayyadamuun miidiyaa hawaasaa irratti barreessaniiru. Akkasumas viidiyoo waajjira Netanyaahuu irraa maaliif akka gadhiifameef sana booda dafee haqamuu isaa irratti gaafii guddaa kaasaniiru. Kunis wanti hin baramne golga duuba jiraachuu akka danda'u agarsiisa jechuun barreessaniiru. Obomboleettiin toora sooshaal miidiyaa irratti uumamus waajjirri Netanyaahuu tasumaa iccitiin akka hin jirre cimsee dubbateera. Qondaaltonni Israa'el oduu kana odeeffannoo dogoggoraa jechuun kan kuffisan yoo ta'u, muummichi ministeeraa lubbuun jira jechuun waajjirri isaanii ibsa kenneera. Qeeqxonni gama isaaniin oduu kana haaluu hordofee muummichi ministeeraa uummata duratti ba'anii maaf ibsan kennine gaafii jedhus gaafataniiru. Haalli kun immoo maashiniin oduu sirriitti akka hojjetu taasiseera. Gama biraan ilmi Netanyaahuu Yaahir Netanyaahuu jedhamuuf kan yeroo baay'ee hordoftoota isaa gurguddoof ergaa X irratti barreessaa ture. Guraandhala 9 irraa kaasee sagaleen isaa badeera. Sooshaal miidiyaan qubaa fi viidiyoo irratti yeroo falmu waraanni mataan isaa guutuu ba'aa giddu galeessaa keessatti hammaachuun itti fufeera. Wallabdeen kun kan uumame haleellaa waloo Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti raawwatanii yoo ta'u, ji'a darbe hoogganaa olaanaa Iraan Ayatollah Ali Khamenei ajjeesuunis ni yaadatama. Iraan deebii kenniteen haleellaa misaayilaa fi diroonii Israa'eliif muraalee waraanaa Ameerikaa guutuu galoo galaanaa irratti raawwachuun aloo baateetti.